Ani meesirenya kiyya kana gugaan gidee hunda boruu jiraadhe. Jireenyumaan jiraadhu kana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Baga nagaan nuuf jiraattanii jiraadhaa. Har'a yeroon tuni magriba azaanaa jiranii. Egaa akkuma beekamu namni bultii fi tana keessatti tana qaqqabeetiin tana fuudhaa awwanni shari'a jahanii onna irra dhaabbatan kunis baay'ee na dadhabsiiste wallaahi. Saniifuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya ani namni jaartiin ilma ifiiti intalti takka ilma ifiiti dura buutee ilil jettee gammaddee fi fuusitti malee namni jaarsa ifii gabbee itti ilil jihee fuusisu hin jiru. Saniifuu eeganii fuusisettee karaa buuteefillee xiqqoo isa keessa waatu dhagahama. Ani saniifuu na keessa dhagahamu osoo hin taane inni haa fuudhee jiraatu nagaa fayyaa isaatiin. Anis nagaa kiyyaaniin ifirraa jiraadha jireenya kiyya kophaadhaa jechuudha. Malee ani jireenya maali ani wanna na saani ilma kiyya na ibsee moo maali wanni na fuusisii annarra deddeebi'ee na fuusisi naan jiru hin jiru. Ani fuudha isa dhoowwuu hin danda'u haa fuudhallee yeroon tun wallaahi insha Allah yoo rabbi irraa haqa qabaadde yeroon tuni yeroo magribaati. Yoo nifin kan rabbi irraa haqa qabaaddu ta'e haqni kiyya hunduma baha. Yoo nifin isarraa hin qabaanne immoo gaa silaa akkaan itti jiraadhu jireenya kiyya kana hanqa xumura umrii tiyyaatti hanqaan hin jiraadhu gaa kabeeku rabbumaa ammallee deebi'ii. Akkasumatti hordoftoota fi kabajamtoota keenya ani jechuudha. Namni namallee as keessaa qabaachullee baaddu har'a namni kiyya kun tiyya tana yoo arkee maal taatee maaltu maal tahee maaliifi yaani rakkoon har'a dhufte tana namni kiyya naaf laala jechuudha. Saniifuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya rabbii fi rasuulii ja'aadha. Ani ilma namaati. Intala ilma nama bineensarraa hin dhalanne an namarraa hin dhaladhe yoon isaa wajji jiraachuu hin dandeenye dirqama hin qabu yoo na dhiisee egaa na dhiisee deemee fuudhee mirga qaba jechuudha. Saniifuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya ani jechuudha an jireenya golgolaa kanaan boodas jiraachuun barbaadu jireenya iftiheetiin jireenya kiyya kophattichi bahee iftihee waan jireenya addunyaa kun ta'e ilaala malee fuuni waan ta'es akkeetiin jira fuuni kanuma wanni an jechuudha hanuma dura fidee hamartii itti kaayyatee hanuma duratti wanna tahee jechuudha. Ani haafidatu haanillee fuudhuu haanillee waan fadhallee ta'u namni jechuudha jireenya ifii kana keessatti jireenya hanqa jiraatu kana keessaa jechuudha. Kabajamtootaa fi kabajamtoota keenya namni hanqa jiraatu jireenyi jiraatuu fi namni jireenya gammadee akka gammachuudhaan jiraachuu barbaada malee namni gizee hunda gaddaan jiraachuu barbaadu. Anis akkasuma itti gaddaan jiraachuu fedhu jireenya kiyya jechuudha jireenya bareedaa jiraachuu barbaada. An kanan booda wal dadhabnee jirraa naaf gahaa anarraa dhaabbatu ani immoo isa hin barbaadu manarraa dhabaasuu baanaan an meeshaa tiyya waan jirtu manarraa fudhadhee nin baha irraa hin deema. Wal dadhabnee hojii jiraachuus saniifuu namni wal dadhabe tokko wajji jiraachuudhaaf ganaa hin tattaafatu. Wanni inni narratti illee tabiraa laallatuuf tarii bakkuma bultii saniin guutuu fi dadhabeef malee waa bakka yaa'ii tanaa miti osoo bakka yaa'ii tana taate yaa'ii tana jechuudha yoo bakka yaa'ii tana taate ganallee yaa'ii nagootii jee silaafarraa nagaggeessa ture. Hanqina bakka tanatti hin qabaan sa'a saniifuu amma haa fuudhee ifirraa iftihee jiraatu anis kophaatiyyaan iftihee jiraadhaa gammachuudhaani
افتهي جراجون بربادا هردفتوتا في خبجمتوتا فإن ربي بجهان الراها ردان الراها تاو أني مويو إني ديدي غافان أني إسا أبلي غراها يقفا إفرقوتا سنيقلي غافان أبلي مراها يقرتيني غافسان إفرقوتا تاي جااني نرى غرسا نرى غردا دوا نرى أني جيرينيا خيا خانا جبه تنجرا والله العظيم أن أما يجورا جرينيا نتدي سيجرا سنيفو أنيس وانين أبريتي يهيد أمون بربانيف وانين نجيا فيادان جرينيا خيا بريدا جراجو بربادوف هانا راتاو فودا بربادا ديمي عفودو سنيفو واني دفين الردابتي أنا وان تودي إتك أبي أسك أبي إسيفو لك يدور في دي خاميرا فيديو بناتي ندور خايتي اتيامرتي خايتو فواني تكاسن جرتو فودا بربادي تانان هافودو أنا الردابتو بانان إسا غامنين إني مولال إفر رايس كرده جارتي جار سكنا قولي مقاب قرنا انقبدو جهي إفرائيل دبه نمني جرينيا وكان ما جبه جرينيا نما خنا اللي نجبو إني جتودا جرينيا خيا خناس بوري سيدي بورو جراجو بر سلا أما أكتري تري إساتاتي أواته يوخي لكبسده يوخي أنتوه وساسان عندي من سنرتي نما بئي سربا اتباناتي سربو نتفقات غروان نوماتو هنا يمني مالي أصوته في أكسد تجرب به قمتشو إسا قافو مسان سلا واتاجتشو دا أنيس بر نما توكو جبه إيغان جبتي نرهادي موسمانا خياس قبالدتين جرادا سأنيفو هردوسو دامي قبلمتو تغيني نمني توكو جزي جراشو بربادي أن جرينيا خبا جراتشو بربادي سلا جرينيا خبا بربادي جئe نديسو أبادوري سنيفو أنيس جتشورا خبادي يا جرينيا بريدا أنا تجراتان ها أنا راقبوه لفتاو جارتيس فوديمي أما برفودو في ها فوديس نيس ديمو هاني اللي كفده وجي جراتو أنا مونا رددي بيه نجنكوني سالا الباية onne tana keessa jechuudha waan shida jechuudha waa'een isaa waa'een isii saniifuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya ani jechuudha jireenya kiyya kana hunda hanqa yoomiitiin boruudhaan jiraadhamee boruu jireenya kiyya jireenya mee namni rabbii keessa sugaadhaa jireenya hanqa jiraatu kana if rakkee maaliif na rakkee na jiraachisuu barbaadi ani rakkadhee jiraachuun barbaadu jireenya kiyya keessatti iftihee jiraachuun barbaada malee ani iftihee jiraadhee biyya tana keessatti hanqa xiqqaadha yeroon teenyaa'u saniifuu ani narra deddeebi'ee narraa illee taa'ee jee dadhabee hin fuudhin jihee fuudha isa dhoowwutti hin jiru Ega fuudha barbaade haadiyamee fuudhu malee ani hin fuusisu dura bu'ee ani hin fuusisu fuudha barbaade taanaan anuma deemee fuudhu malee ani maaliif wanni inni narratti deddeebi'e irra deddeebi'e niin fuudha hin fuudhin hin jennee nanaa fuudhu deemee fuudhu dhufis mirga qaba ani fuudha isa dhorkuudhaaf himti fuudha fadhaa iftihee fuudhee ifdura bu'ee qarshii dhalaadhaan fuudhu sanuu namni qabu tokko fuudheeti gabbu'eeti fuudhee ni fuudha ifiin jahee way jireenya ani mee jireenya kiyya kana gugaan gisee hunda boruu jiraadha jireenyumaan jiraadhu kanarraa jireenya boruu jiraadha mee namni rabbii isin uume sodaadhaa jireenya waliin kanuma busheessaa namni yoo wal jibbe namni jechuudha yoo wal jibbe jireenya biyya kana keessatti warra kuumiti
Ani ganaadhaan bakka guddaa fi beeku jira. Ani inni na jibbullee haadha abbaan kiyya nan jibbuudha. Kiyyaa ilma sharmuuxa, yaa ilmoo zinaadhaa, kiyyaa qumanya. Laal ibsaa gaafan ani ol ka'ee ablee si keessa baasee ifirraa gatteessa. Ifirraa narraa gatteessa moo hin teessu? Ibsaa taayi jireenyi kan kee jireenya qabri galuu ni teessa. Taayi hanga addunyaarratti akka namiitu kanaas qabri ganaa galuu teessa. Ibsaa ansi jibbeesi wajji jiraachuun barbaadu. Ani sirraa muradhee narraa muradhu na dhiisi ibsaa. Ibsaa gaafan awwaasi godhee gabbaatee intala kanaan nama akkanaati namni naan jaha. Jireenya kiyya kana hunda maqaa fokkotan nan galchini narraa taa'i ibsaa. Rabbii jihee narraa taa'i. Jireenya kiyya iftiheen jiraachuu barbaada. An jireenya nama tahee jiraachuun barbaadu. Iftiheetiin jiraachuu barbaada malee hayaanan qayoomiin nama tahee jiraadhaan. Ani amma Oromoo. Ani ibsaa amman booda arguuf teessammee ibsaa. Akkaan an jireenya isaa kana guutuu ani jireenya kiyya kana guutuu mana hidhaa keessatti obriitiyya mana hidhaa keessatti fixuu barbaada. Taahis jennaan dide yoo taa'uu dides ibsaa kanarra nageessee jirta. Narraa gad dhaabbadhu kiyya. Kiseeni fi asirra nageessee narraa dhaabbadhu siin jeeti fuudha barbaada fuudhi. Namni jaartii tana wanna godhaa maalii godhaadhaan jenne aan jaartii siifuun ta'uu ganaa. Natti deebiteetis natti onnee natti lubbuu natti guraarin deemii narraa nayyee aan jaartii sanis fuudhii wajji jiraadhu.